Harkabuni jaalatamtoota fi kabajamtoota daawwattoota Mubee Show akkuma waadaa isinii galee ture keessummaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaan affeerra keenya kabajamoo Dr. Abdusee Sarbiyaa Baganagaan stuudiyoo Mubee Showtti dhuftee ulfaadhu galatoomiyaatillee Baganagaadhaan eegdeensiin jedha. Akkasumas keessummaa keenya Profeesar Toofaa Iluu Baganagaadhaan stuudiyoo Mubee Showtti argamte. Iddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Mubee Show hundumaan iddoo galatoomii miidiyaa galatoomii fedhuudhaaf Tole galatoomaa egaa waan ani si waameef tarii yookiin quba qabdu ta'a yookaan immoo quba hin qabdannu haa ta'u malee gaaffii tokko tokko gaggabaabsee isin gaafachuudhaaf asitti si waamee egaa daawwattootaaf kabajamtoonni Mubee Show haga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Mee Dr. Abdusee mee wal baraagaa. Hayyee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Mubee Show. Akkuma si beektan Dr. Abdusee keessaan namni hin beekne jira jedhee yaadu kan namni beeknes na bara Dr. Abdusee jedhama. Hayyee kanumaan isin jedha. Tole Profeesar Toofaa mee wal bare. Hayyee duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fuudhaanis akkam jirtanii fayyaa keessanii egaa marti keessan na beekuu baattanillee namni muraasni akka na beeku abdii guddaan qaba. Bitoofeen jedhama siin jechuu barbaada. Tole egaan kabajamtoota keessummoota keenya guyyaa addaa beellama keenya kabajanii stuudiyoo Mubee Showtti argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatoomaan isiniin jedha. Amma duraa duubaan gaaffiin isinii dhiyeessuu qabaa. Gaaffii kana immoo haala barreeffamaatiin bilbilaan anis akka mataa kootitti gaaffii isinii qopheesseen jira. Deebii deebisuudhaa qophooftanii. Hayyee. Tole mee egaa Dr. Abdusee irraan jalqabaa. Gaaffiin kun jalqabaa jedha Abdii Bulchaa yookaan Sigmoo Show dura naa buusii gaaffii isa kanaa jedhee waan ta'eef gaaffiin kooti gaaffii isa wal fakkaataadha. Kitaalaan gadi ta'e fi sumarraan eegala. Egaa Abdii Bulchaa dhaggeeffadhatis. Gaaffiin kun jalqabaa siin jedha. Maqaa Doktor jedhu kana eessaa fuutee moggaafattee siin jedha. Gaaffii tokkoffaa. Moo kana qofa gaafadha. Baay'eedha duraa duubaan si gaafadha. Maal jedhaan inni gaaffiin kun jalqabaa jedhe. Maqaa Doktor jedhu kana akkamitti argattee kun gaaffii koo qofa osoo hin taane dhiifama guddaa gaaffii si qaba. Ani ofii kootii duraa duubaan gaaffiin si qopheesse qaba. Ani akka kootitti jechuudha akka Mubee Showtti gaaffii kana deebisuudhaan sana booddee gaaffii barreeffamaatiif gaaffii bilbilaa yoo jiraate duraa duubaan si dhiyeessa jechuudha. Tole gaaffiin kun jalqabaa. Gaaffiin kun jalqabaa maqaa Doktor jedhu kana akkamitti argatte? Kun gaaffii koo fi gaaffii daawwattoota Dr. Abdusee gara YouTubeetiin si daawwatan, gara Facebookiitiin si daawwatan, koomentiiwwan adda addaa irraa walitti qabadhee dhufe eessaa gattee ofitti mukaafte. Doktor jecha jedhu jecha danuutti kama jechuudha. Doktora jechuun doktora nama yaadu qofaaf yookiin sana qofaaf doktorummaan hin jiru. Doktorummaa jaalalaa jira. Doktorummaa namaaf waan gaarii ooluudhaan kabajaadhaaf siin kennamu jira. Dr. Abduseen yeroo baay'eedhaaf uummata kanaaf sagalee ta'uudhaan Facebook kana irratti shoora guddaa taphataa turanii. Akkuma kana uummannis shoora Dr. Abduseen miidiyaa kana irratti taphatan ilaalcha keessa galchuun akka kabajaatti maqaa doktorummaa kana nuuf kennanii jennaan amma ittiin of waamaa jira. Daawwattootatiyyuu Dr. jedhee waamennanii fudhatanii fudhatanii moggaafatan jechuudha. Maqaa keenya ta'ee nurratti hafee nutis kabajamtoota warra maqaa kana nuuf baase galatoofachuu barbaadna. Har'as Dr. Abduseen keessan isin jaallatu isin faana jiru jennaan. Tole mee Profeesar Toofaa gaaffii siin dhiyaatan hedduu hin taanes akka Dr. Abdusee tokko lama sadii dhabamanu gaaffii namni maqaan isaa inni namni tokko sitti dhiyeesseenii Profeesar Toofaa akkamii Profeesarummaa kana eessaa moggaafameef yuunivarsiitii eessaatti moggaafameef haa ta'u sana deebisee keetii duraa duubaan si dhiyeessa. Amma maqaan kun yeroo muraasaatti kan inni Profeesar Toofaa jedhu irra ture. Yeroo sanattis tariitii
namni tokko adeemsuma isaa keessa karoora tokko nama qaba miti jecha hawwiidhamu wayitu jira. Na hawwiin kun yeroo baay'ee duris yeroo barnoota bara duraa kaasee piroofeesara ta'e waan nama duraan kaasee maqaa feesbuukii kootii piroofeesar ta'e jedhee immoo gaafadhee ture malee yeroo dhaabsanii jechuudha. Magaruu garuma toofaadhee garuu maqaa kootiitti kan inni deebi'ee. Na hawwiin kun waan tureef piroofeesar jedhee immoo gaafadhee namoonni xixiqqoo yeroo sanaatti miidiyaadhaatti argaa turan malee karaa miidiyaa kootii galee kan laagarraa piroofeesar jedhanii kan na waamaaran hin jiranii jechuu barbaade. Tole iddoo galatoomaa amma bareechitanii yoo of ibsitanii maqaa keessan illee moggaasa maqaa keessan illee ibsitaniitu amma Dr. Abdusee dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi Dr. Abdusee jechuun uummata Oromootiif ergaa guddaa dabarsaa akka turtee fi gargaarsa adda addaa irratti waan hedduu irratti akka hirmaataa turte kun dhugaa haalamu miti dhugaan dhugaadha. Galata guddaa qabda jedhee yaada maaliif yaaduu qofa osoo hin taane isuma dhugumaa nu dura akka fakkeenyaaf ana dura namoota hedduu dura Abdii Geetaachoo dura namni nuti gara miidiyaatti as nu butee akka nu karaa laayiviitiin hawaasa tajaajilu nu gochuu keessatti hangara kootiinis guddaan si galateeffadha. Abdii Geetaachoo namoota danuu hawaasaan fiddee wal barsiisuu keetiif galata guddaa qabda. Deebi'ee immoo sagalee nama rakkate illee sagalee miidhamtootaa sagalee hawaasa biyyaallee dhugumatti akka qoosaatti waan ilaalamu miti ergaa danuu dabarsaa turte. Maqaa kootiif maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota Mubeshootiin guddaa si galateeffadha sin jedha. Tole Dr. Abdusee ergaa akkas jennee namoonni tokko tokko Dr. Abdusee Sarbiyaa hin boonaa sin jedhu. Hin boonaa kanarratti mee maal jetta? Egaa yoo natti dhiyaate na beekee namni baay'een amala kan koo kana akka namaa olitti of ilaala hin boona sirees. Abang gaafi kana dhiyeeffateera garuu maqaa isaa waan barbaanne hin boona namaaf olitti of ilaala. Isa kana maal jetta? Boonuu jechuun immoo akka amantiittis akka oromummaattis namatti dhibba namatti boonuun faayidaa tokko hin qabu xumurri isaa. Isa kanaaf maal jettee deebii deebifta? Kun gaaffii hawaasa keessa hundaati miti? Nan beekaa. Ayyee kun gaaffii laaftuudhas maaliif beektaa? Yoo shamarran ta'e wanti kun boonatti fakkaachuu danda'a. Shamarran nama sodaatti yookiin dhuftee nama kanatti siqtee haasofsiisuu dhiisuu dandeessi. Fuulleetti yeroo laattu nama kamuu ni sodaatti waan sanaaf ni boona jecha jechuu dandeessi. Yoo dhiira ta'e immoo dhiirri tokko dhiiratti boonu hin jiru dhufee itti dhiyaatee erga Abduseedhaan wal bare booda maalummaa Abdusee baree ka'ee ni boona yoo jedhe dhugaadhaan ibsachuu danda'a. Garuu otuu itti dhiyaatiin fuulleetti ni boonaadhaan narraa fagaata taana inni nuyi ammallee ofii isaatiif Abduseen beeku jechuudha. Abduseen namni itti dhiyaate atuura gaadha. Duraanis utuu waliin barina ifati nama baay'ee wal kabaju wal jaallatu akka barbaadnetti nama yaada keenya waliin jiru jechuudha. Kanaafuu hin boonu dhumaan nufus. Hin boonu naafsitaa jira. Haa ta'u galatoomii mee ergaa bilbilaatu jira. Keessa walumaan keessummeessina walumaan dhaggeeffannaa daawwattoota keenya itti dhiyaadhaa sheer godhaa ergaa bilbilaa qabnaa mee nama tokko bilbilarraan toorarraan qabaa Dr. Abdusee gurra kee guguddisiitii dhaggeeffadhu. Tole akkam jirta? Nagaa alhamdulillah mee maqaa kee ibsuudhaan eessarraa akka bilbilte nu ibsiitii gara gaaffii keetiitti gurra Dr. Abdusee Ajiru Profesor Tofa Ajiru mee gaaffii warra qabattan. Kabajamoo obbo Mubaarak Mootibus gara stuudiyoo keessanii kanatti bilbilaan keessummaa gootanii na affeeruu keessan baay'ee galatoomaan isiniin jedhama. Atillee galatoomi. Inni biraa dhaggeeffattoota kee hundaan akkam jirtu nagaadha fayyaadha jechuun barbaada. Tole. Kanatti aansee Dr. Abdusee akkam jirtu nagaadha. Ayyee baga nagaan dhuftee ani nagaa koote alhamdulillah. Ayyee baga jiraattanii gaaffii fi yaadni an qabu yoo jiraate Dr. Abduseen yeroo hedduu nama gaafa fedhe shamarraniifis daldalaafis haala yerootiin wal qabatee nama laayivii badee yaada tokko tokko wantoota sooshaal miidiyaatiin hirkootti yookaan oolutti kan beekamu. Mee jalqaba Dr. Abduseen kuni gaafa fedhanii gaaras ni dubbatu godas ni dubbatu kabajamoo Dr. Abduseen jechuudha. Tole.
kan haalli kun isaan biratti ammam fudhatama qaba ammam na baasa jedhanii Dr. Abdusseen kana yoo jedhu fedhanuu Oromoota kutaa 11 hunda fakkaatanii dubbatu. Garuu namni tokko gaafa kana hunda dubbachuuf ka'u waan itti amanuu fi na baasa jedhee waan itti amanuu itti amanuuf waan kaa'ate kanatti fakkaata ammam itti amanuu isaanii wanti haalli kun na baasa fudhatamummaan itti argadha beekamaa ta'ee tan beekamtiitti argadha jedhanii ammam itti amanuu akka jiru gaafichi bal'aatuma ta'u bal'ina deebii isaanii keessatti dhaggeeffadha. Siigalee tole lammaffaa. Inni lammaffaa ammoo Dr. Abdusseen namni kamuu amma kan jiru lafa kanarraa eenyuun ta'ee inni illee paartii siyaasaa tokko hin deeggarree dirqiinis haa ta'u mootummaa kuma tokko jala bula yookaan immoo siyaasa biyya bulchu jala bula naan illee ta'u kuma fedhii isaan ta'an. Tole. Dr. Abdusseen immoo fedhii isaaniitiin paartii siyaasaa kan beekamu. Sababni isaas gaafa ka'an bilisiginnaa fakkaatanii dubbatu. Gaafa ka'an badhaadhina fakkaatanii dubbatu. Gaafa ka'an ammoo kaafaa fakkaatanii dubbatu. Inni jenna Dr. Abdusseen kana karaa ilaalcha siyaasaatiin yoo laallu ilaalcha siyaasaatiin Dr. Abdusseen kaafaa moo abaa moo badhaadhina. Gaaffii lammaffaa. Tole. Inni sadaffaan gara fuula duraatti Dr. Abdusseen yeroo ammaa kanatti umuriin isaanii ijoolleedha. Ijoollummaa isaanii keessatti isa yeroo bira nama guddummaa tola deemaa jiru. Tole. Maal ta'uu Oromoodha ofii isaaniitiif maal ta'uudha fedhiin isaanii ofirra dabranii Oromoo kanaaf maal ta'uudha hawwulaadha. Keessumaa arraba bifa gaddummaatiin sooshaal miidiyaarra asii kan jiru taatu kan ijoollee keenya irra darbee ulamaawota keenya namoota gurguddaa kana lafa keessattis ta'ee lafarratti adeemaa jiru kana dhaabsisuuf tattaaffii akkamiirra jiru gaaffeen kun gaaffii keessummaa kee yeroo dabre wal gaafatameen kan wal fakkaatudha. Tole. Kanuma sadan irraa naa baraarne isiniin jedha. Galatoomii gaaffii sadaffaa irratti xinnoo irra naa deebita gaaffii sadaffaa ofii isaaniitii fi maal ta'uu hawwu ammas immoo hawwiin isaan uummata Oromootiif qabannu akkamii. Karoo Dr. Abdusseen ofii isaaniitiif maal ta'uu hawwu akka dhuunfaa isaaniiti. Ofirra dabranii Oromoo kanaaf maal ta'uudha hawwu. Kana yoo jiru namni tokko barumsa isaatiinis haa ta'u qabeenya isaatiinis haa ta'u jagnummaan illee haa ta'u biyya tokko tajaajilu biyya tokkoof seenaa hojjechuuf tattaafatan fakkaata. Kunis immoo namni kamuu kaayyoo qaba. Kaayyoon isaanii maali? Kaayyoo isaanii irra darbanii biyyaafoo kaayyoon isaan qabani maali? Yoo biyya hin taane baqattoota Oromoo yookaan diyaaspooraanota addunyaa kana keessa jiranoo karoorri isaan qaban maali? Kan jedhu. Tole. Guddaa si galateeffannaa. Kabajamoo Profeesar Toofaa Ilootiin ammoo nagaa gaafataatuma Profeesar Toofaa Iloon akka hiriyaa Dr. Abdusseen ta'u isaanoo Dr. Abdusseen irraa maal barataa jirudha. Akka Dr. Abdusseen dogongora qabanutti immoo dogongora kana waliif sirreessaa waliin jaajamu callisanii kan ijaa wal ilaalanudha wanti kun haala hiriyummaa keessaa waan hedduutu nama mudata waan ta'eef yeroo hiriyummaa kana keessaa waan hedduutu jiraata. Fakkeenyatti Dr. Abdusseen namootni dhibbi tokko yoo jaalladhe namootni 50 immoo ni jibba. Dr. Abdusseen ati hiriyaa kootiin wantoota namaan jibbamaa si taasisu kanarraa deebii jedhanii yeroo garaagaraa gorsan laachuuf fi moo ofiif daandii Dr. Abdusseen qabatanii waliin ja'aa jiru laataa kan jedhudha. Gaaffiin kan kabajamoo Profeesar Toofaa Ilooti. Tole. Kanuma gaaffiin kan godhu. Galatoomii jaafee keenya guddaa si galateeffannaa meeqa deebii kee obsaan nu eeggadhu nu dhaggeeffadhu. Tole obboleessi keenya Jaafariin hedduu galateeffataa gara gaaffii isaatti ceenaa Dr. Abdusseen meemee gaaffii isaa duraa duubaan si yaadachiisu. Jalqaba irratti yoo fedhe olii siin jedhe yoo fedhe immoo gadi yeroo sooshaal miidiyaa ol ba'u yoo fedhe gaara yoo godhaa akkam akkami wanni kuni. Waa'ee siyaasaatiin immoo karaa siyaasaa. Hammam si baasaa
yeroo fedhan ol yeroo fedhan gadi ammas immoo yeroo fedhan oromoo kutaa kudha tokko walitti qabanii faarsu yeroo fedhan immoo kutaa tokko rasanii kutaa sakaan faarsu yeroo fedhan immoo kutaa tokkitti faarsaa isa kaan akka barbaadan gochuutu jira inni kun hammam nama baasaa siin jedhee Gaaffii bareedduu gaafate gaaffii immoo gaafatamuu qabudha. Maali beektaa siyaasa keessatti ani nama paartii tokko uummate yookiin paartii tokkotti miseensa ta'e jiru miti. Ani qeerroodha akka nama qeerroo tokkotti immoo Oromoodhaaf waan tolu ni yaada waan natti fakkaate nama dubbatu. Yoo Oromoodhaaf paartiin badhaadhinaa waan gaarii hojjete har'a uummanni Oromootti gammade an badhaadhina faarsoo irraa wanti na deebisu jiru maaliif miseensa kaafaa waan inni taaneef. Gaafa badhaadhinni dogongoree kaafaan uummata Oromootiif waan gaarii hojjennaan kaafaan sunis tolchira jedheetiin dhugaa isaan dhugsu. Maaliif an paartiin mormituu tokko waan hin faallaa ta'eef otoo inni dhugaa qabu nama mormu miti waan ta'eef. Sababa kanaafin akka qeerroo tokkotti qeerroon amma dhaaban qabu. Waan Oromoodhaaf jedhu gadi bahee fincila kaasee Oromoo bilisa baasuudha. Anis akka qeerroo tokkotti yaada malee akka nama paartii tokkotti miseensa ta'etti olii gadi fiigaa hin jiru jedhetti naa deebisi. Tole galatoomii mee Dr. Abduseen paartii siyaasaa kam deeggaru gaafa fedhe kaafaa faarsaa deebiin keenya wal fakkaata haa ta'u garuu gaaffii isaa gaafa fedhe kaafaa faarsaa gaafa fedhe badhaadhina faarsaa paartii siyaasaa keetii mee nuu himi dirqama tokkotti cituunfaa kan inni siin jedhe jira achi keessatti dirqamatu ta'ee eessa gortamoo akkamimoo siin jedhe qaame. Anatu dirqama ate paartii tokkotti miseensa ta'uu qabda naan jedhani an durumaan dhaloota abaawoodhaan adda bilisummaa Oromoo ta'utu na baase. Kaafaawatti sun godhu badhaadhinatti sun godhu kan wareegamtoonni qaqqaaliin dhiiga isaaniitti kaffalanii har'aan nu ga'an sabboontota ilmaan Oromoo har'a akka afaan Oromoo barannuuf aarsaa guddaa kaffalan sanatti otoo miseensa ta'e ittiin boona. Malee amma lammanutti hin qabne. Lamman amma keessaa iyyuu bahee harka hodheetiin jira akka qeerroo tokkotti ilaaluutti hin jira. Tole galatoomii. Mee gidduudhaan immoo xumuree kan gaaffii xumuree kan gara Profeesar Toofaatti keena. Ofii keetiif maal ta'uu hawwitamoo uummata Oromootiif hawwiin kee maa inni diyaaspooraan akkami hawwiin kee si jedha ofii keetii jalqaba maal ta'uu hawwitaa? Ani hawwii guddaa qaba bakka guddaa akka nama tokkotti bakka namaa ta'uu miti hawwiin keenya bakka namaa gahuu hawwine jireenya akkuma Ustaaz Raayyaan jedhan nutis hawwii guddaa qabna bakka namaa gahuudhaaf akkuma namaatti yaadna otuu nuuf akka feenetti barumsa keenya addaan kunne dhallee xumurree waan yaadnu hundinuu guunnaan deebinee uummata keenya kanaaf waan uummanni Oromoo barbaadu nuti immoo haga dandeenyu gargaarree uummata Oromoo kanaaf waan gaarii tokko hojjettee seenaa hojjettee darbuun barbaada maaliif namni kamuu ni du'a seenaa uummata Oromooti waan itti yaadatu waan gaarii tokko dabarsuun fedha jireenya bobeessa. Kana deebiin kan qo'ansi ta'uu. Hawwiin kee ati uummata Oromootiif qabdu osoo hin jedhamu jechuun waan gaaffii miti. Hawwiin an uummata Oromootiif qabu an akka uummata Oromootti Oromoon gaaffii inni waggaa dheeraaf gaafataa jiru dhibbaan dhibbatti deebi'ee fi Oromoon yeroo baay'ee boohaa jiraachuun nan gammachiisu an Oromoo waan hin ta'eef gaafiin isaa hin deebi'as abdiin qaba. Gaafa inni deebi'ee gammachuudhaan jiraatu arguutu immoo dhibbaan dhibbatti na gammachiisa. Hawwiin an uummata Oromootiif qabu fedhiin isaa deeguufiidha. Kanuma. Dr. Abduseen hedduu galatoomii jenna. Meeqa Profeesar Toofee gara keessatti dhufaa gaaffiin Jaafar Kamal si kaasee jiru Dr. Abduseen irraa maal barattee jirta eliyaa yeroo dheeraati ati fi Dr. Abduseen yeroo inni immoo waan tokko dogoggoruu waan tokko balleessaa miidiyaa kana irratti yeroo sana gorsitee dhiisii akkasii miteettee gorsita immoo akkuma inni jiru sanatti hojiin ce'oodhumaa fi karoora qabattanii tusiin jira meediyee biikee. Kuni gaaffii baay'ee gaariidha. Waan uummannis baruu barbaadudha. Nuti hiriyaadha siriyaa turres. Kana irratti immoo waa'ee miidiyaatiin wal qabatee yoo ta'e inni waa'ee sooshaal miidiyaa irratti inni adeemsisu irratti ilaalchisee an kanatu si baasa kanarra deemi yookiin immoo kanatu siif ta'a kana godhi jechuun inni hin danda'u gabaabumatti. Maaliif waan miidiyaa isaatiin dabarfachuu barbaadu ergaa dabarfachuu fedhu tokko yaada isaatiin utuu anaan hin mari'atiin mataadhuma isaa keessaa uummatee fayyadameeti kan inni dabarsu waan ta'eef anaan waan ilaallatu qabu akka hiriyummaattis ta'e akka kamittis ta'e jechuudha. Garuu dogongorri yoo jiraate kana dogongorri kun kana jedhee akka gorsaatu utuu hin taane gaaffii isan gaafadhaa innillee gaaffii gaafadhe deebii xiqqeessee manaaf kennaa okee kanaaf jedhee kanan dhiisullee hin jira jechuudha.
Na waan adda biraa irratti yoo ta'e isa dogongora ilaalu maaliif callisee ilaaluun innis illee akkuma sana jechuudha na dogongora hojjetu yoo argate toofe kun dogongora kanatu sirriidha naan jechuun danda'a waa'ee miidiyaadhaan alaa jechuudha. Waa'ee jireenyaa jechuudha. Waa'ee jireenya mataa isaarratti tole galatoomis jechaa gaaffii ajaa'ibaa wayiin immoo argee waraqanni kun wanti inni qabeen jirren jiru gaaffichi Profeesar Toofeen bara 2016 keessa haala manaa fuudhanii turanii cidha qopheeffatanii haala manaa fuudhanii turanii biyya Kaayiroo keessatti kan jiru argee waan kana Dr. Hussein gaafadhaa karaa gaasitti bootaa meemaa jedhu mannaa dhiyeesse kan lakki bakkee asii jaata ani maas argaan jira durus hin beekaa ammas hin beekaan kana jennaan waan gaa namni balleesse. Kuni tariiti manaamuma namni naaf hawweetu tarii gaaffii kadhasiif dhiyeesse ta'a malee kana durallee yaani nam fuudha jedhee hawwii fuudhaa mataa koo keessa dhufullee fuudhee dabarsee hin beeku agoonaattis illee hin fuune garuu fuudhuuf hawwiin hin qabaa garuu gaafa akkasiin fuudha jedhee kanan keewwadha waliin jiru sin jechuun barbaada gabaabumatti. Tole kana malee hin fuune jechuudha. Maal dubbiin akkanaa kottumee as bahiiti bilbila yookiin bilbila keenya eegaa jira bilbiliitti natti malee. Tole egaa anis harkaa badee yeroo gaafattu malee jennaan tarii egaa hiriyummaa bakkee qabna yeroo sana malee bakka tokko illee jiraan maali jedhee harkaa badee yaachuu qabee dandeessee egaa haala manaan qabuuttee karoorfattee taa'amu. Amma beektaa waa'ee jaalalaa kan erga kaasteetii gadi fageenyuma waan ibsamuu qabu tokko wanta sitti nu barbaadu fuudha gaafa jedhamu waan qalbiitii miti yookiin waan qoosaatti ilaalamuuti miti maaf nuti tarii umuriin keenya illee ijoollomus tariitii kana booddee immoo maaltu jira akkam gochuu qaba wanti jedhamu mataa keessa dhaga'amuu qaba. Jaalala immoo gaafa jedhamu jaalalli gabaabumatti maal jedhee ciree biddeenaati miti amma fakkeenyaaf ciree qaawwaati miti fakkeenyaaf buna biyya aadaa biyya keenyatti yoo fudhatte ilaalte buna gaafa danfisanii fidanuu ciree illee duuba fidamee fakkeenyaaf ciree sana nama hundarra deemtati kana tirtuufi garuu jaalala immoo nama hundaaf qooduudhaaf ciree sana ta'uu hin danda'u. Jaalalli waan tariitii nama jaallatu tokko qofaaf baastee kennitee jiraattudha waan ta'eedhaafi. Jaalalli ciree biddeenaatiin kan intini ta'u. Kana gaafa siin jedhu tariitii ati har'a waan tokko ta'us na baasuus jettee fi jedhama waan tokko irra galuurra dursitee tariitii ilaaltee waan tokkotti tariitii amma fakkeenyaaf haadha manaa fuute gaafa jedhamtu maqaa qofaan ta'uu hin qabu. Maaliif kun waa'ee jireenya keetii wal qabachisiisa waan ta'eef ani nama akkamiin fuuchuu qabaa akkamitti fuuchuu qaba waan jedhu dursitee yaadda kana yeroon siin jedhu gabaabsee yeroon siin ibsuu barbaadu tariitii namni ati jaallattee fuute kun qabeenya ilaaltee maal taatee utuu hin ta'in an nama kanaa wajjin tarii yoon ka'ee karaa dhuma harka qabadda yoon deeme naa wajjiniin na boonsitii natti toltii na gammachisiistii yoon tarii hiriyoota koo manatti waammadhee wajjiniin taa'ee hiriyaa koo kana naaf kabajuu dandeessii haadha manarraa waan baay'ee eegdatee galee tarii gaafa manillee fudhadheeruma kilaasii galee wajjinumaan gaafachiisu na gammachisiistii ookiiti bareedina siirraan kan ga'e ookiiti akkaataa uffannaa si jira miti namni tokko kan nuti irraa tariiti ammuma mukoo nama tokko argitee kanuma qalbiin keetti si na'u jira nama jechuudha. Na jaalala jechuun haalaaf amala namaarraa waan dhufu jechuudha. Kanaaf tariitii ati waan tokko irra fiigneetti galleedhuma tariitii obsumaan utuma obsineedhuma teenyu taa'uu tariitii boriitu nama akka fedhii kooti kana argachuu danda'a kan jedhamu irraan kan ka'e agayoonaa ture malee tariitii hiriyaa baay'ees nan qaba kan fuudhanis kan fuudhanii immoo dabarsanis. Waa'ee hiriyaatti hanuu gaaffilatte amma hiriyoonni kee kan sii gadi umriyaanis fuudhanii kan ilmoo argatan jiru kan isaa akka yeroodhaa fuudhanii jiru. Ati akkami wanni kun filannoon kun hin dalannee stooppii qabu amma yeroo siin jedhu beellamni yeroo kana bakka amma kana kun barri kun immoo alaama fakkeenyaaf barri kun lama digdamni abadan qophaan nan baaftu jenne. Hin jedhama kuni hawwiin hin dhabamu yoomiyyuu taanaan tariitii kana dura utuu aga 2020 utuu hin ta'in
tarii kudhuma jaha hati sila jetturraa kaasee iyyuu akka kootti hawwii qabaachuun qaba tarii gaaffii nabbichaa sun dhugaa teessin jechuu kootu hin ta'in anumti akka kootti hawwii nan qaba yoomiyyuu taanaan garuu jireenya keessatti waa si daangessu jira ana gayoo naatti nama naaf ta'u tokko naman hawwuu tokko hin dhabeessin jechuu kootu hin taane tariiti anumti ka'ee nama kana fuudhee wajjinumaan jiraachuudhaaf ofii kootti jiraachuu dhiisiti namuma kana akka nama tokkotti jiraachisuudhumaaf anumti gaadhaadhee of gaafadhee gaafan tarii dudduubatti of deebisee tarii waan kana keessa harka fudhadhullee yeroo baay'ee jira si galee maaliif jireenya keessatti waan baay'eetu si daangeessa atarra tarii kaatee yooma anama yaani amma fakkeenyaaf haakimiinuma tokko utuun hin qabaanne ka'ee nama tokko fidee wajjin jiraadhadhee an abbichas miidhaa ofis nan miidhe akkamitti nama isaatiin qubaa koo jirutti waan hin fedhe gochuu nan danda'a yeroon siin jedhu ammuma ka'ee hamma nan gada biyya koo utuun ka'ee wanti na daangeessu hin jiru qubaa koo jira waan ta'eef siin jechuudha. Tole Profeesar Tofaa Iluu mee ammas walitti deebinaa deebii ajaa'ibaa Afrikaa qabdaati. Amma Dr. Abdusee gara keessatti mul'uun dirqamee innis gaaffii ho'i jira. Gaaffii sun maal jedhaa Dr. Abdusee mee wal fakkaatu gaaffiin keessan jaalala akkamitti ibsu Dr. Abduseen jaalala jechuu kana akkamitti ibsu jaalala jechuun waan baay'eedhaan ibsama jaalala biyya isin an akka kootti jaalala hedduutti ni hiika jaalala biyyaa jira jaalala saba kee jira jaalala hiriyummaa jira kanatti immoo jaalala dhugaa kanatti jireenyaaf barbaadu jaalallee keetii jechuudha sunis ni jira sana keessa isa kame kanatti nagaa wanta kun jaalala an hedduutti jaalala haadhaatiin jedhu moo jaalala boleessaatiin jedhu jaalala murteessaa jaalala jireenya horatanii ittiin ilma horatanii jiraatan san akkamitti ibsu kun gaaffii siidaa ta'e dirqama. Jaalalti aannan nama uummatetu yookiin nama abbaa buufatetu beekaa akkuma jedhamu jaalalti akkana illee ibsuu hin danda'u jaalalti akka aannaniitti ibsaan nama dhuge qofa beekaa ta'eef jaalalti akkan beekutti jaalalti anatti akkana illee ibsuu natti ulfaata. Kanaafuyyuu jaalala akkasii kana abbuuqqachuudhaaf hawwii guddaan qaban jedha. Tole gaaffii ammana sin bashannansiifnee jennaan gaaffii koo kan biratan jira. Ilaalcha siyaasaa fi ilaalcha jireenya dhuunfaa keessatti walitti bu'uun rakkoon uumamuun waanuma jirudha. Haa ta'u malee Dr. Abduseen immoo dantaa dhuunfaa keessattis ta'e ilaalcha siyaasaa keessatti walitti bu'iinsa uumame kana furuu ilaameedhaan furuu keessatti rakkoo qabu. Kan jedhame ibsi gaaffiidha moo gaaffiidha. Akkamitti ilaalta? Ana akka kootti nama dimokiraasii nama yaadaan nama mariisisee nama mormee yoo injifatame jedhee mo'atamuu danda'udha. Nama mariittaman malee nama yookiin ankoo malee yookiin isin jedhe malee jedhus miti. Akka kootti namni dhufee naan mari'atee yaada quubsaa yaada darraa na injifatu yaadni isaa sun qabatee dhufa taana nama harkaa fudhatee aamin jedhee harkaa fudhatudha. Kanaafuu karaa mariitti nama amanuudha. Karaa kanaan itti nama yaada waliif mariisisa. Waliin mariisana itti nama lakkii gaaffii kun dogoggoradha. Dogoggoratti ilaala. Tole egaa daawwattoota keenya tarii kanaan duratti walitti buutanii yookiin immoo akka gara itti waammattanii naan hubachuu didee yookiin immoo taa'ee ilaalamee didee yoo isin keessaa guruppii sana keessaa ba'ee jiraate isinumti ilaaluu dandeessu. Sinu afanis jechuudha. Dr. Abdusee gama biraatiin immoo shamarraniin dhiiraan yeroo tokko koomenti irratti ta'e yeroo ciqii kaaftantu mul'ata. Yeroo sana booddee immoo walitti bu'insatu fida. Koomenti ilaaluu keessanii ciqicha irratti maqaa waamtanii hiji wuci naamin jechuutu dhufa. Wanni kun yeroo inni rakkoo uumutu jira. Gadi baatanii immoo deebii deebiftu. Jennu walitti ol baatanii jedha. Deebii deebiftuu fi kana akkamitti wal caaltu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dhufe nama bakkeedha koomenti irratti si arrabse yookiin immoo akka dhuunfaatti ol beelaa irratti bahee si arrabse wanni kun dadhabina ol baanii nama arrabsuun wal xiqqeessuudha. Atis yeroo danuu ol baatee yeroo deebii namaa deebiftu nama dhuunfaatti deebiftutu mul'ata. Wanni kun ammam nama si arrabsanaani walirraa si fakkeessa. Ammam namicha sana caalta. Abbaan gaaffii kana gaafatee
Abdussaid maaf dhiyeesse ta'us akka Abdussaidtiin deebisaa. Maaliif anna malaayibiidhaa fi yookiin haara'ee wayii nama reefee koomentii dubbisee deebinee bus miti. Laayibiif yoo ta'e irra bu'uutu tureera. Warri dhiyeenya kana dhufanii jedhan yoo arrafaman illee koomentii haaruu danda'u. Nuti akka nama qalamii manaa dibuuti jedheen ofa manaa qabuuti. Maaliif namni qalamii manaa dibu kun Mina ibsi qalbii walaa kana akkamitti gadi qalamii manaa ibsu dibu uffanni isaa sun waan qalamii baay'ee yeroo hunda dibuu fi uffanni isaa baay'ee qalamii manaatiin baduu danda'a. Namni qalamii manaa dibu sun immoo yoo qalamiin itti facaafame uffata qobbalee deemsodhaan nuti arrabas yoo ta'e waa meeqa suuraan balleeffamu sun irra tuttureera waan ta'eef koomentii namni itti jala fiiguu gadi qabdeetuma boloo itti dhiista malee takkaata jaldalee fadhee deebisee hin deebi'u. An ijoollee anaa gaggadii warra intiniidhaaf deebineef nama anaa olii tuttuquun barbaada malee nama anaa olii Keenyaaf anaa ol anaa gadi yeroo jettu. Anaa oliiti jedhee kan yaadu namuma waa'ee siyaasaa kanarraa qubee guute barreessuu hin dandeenye yaada ati waa'ee siyaasaa irratti dubbattu fidanii koomentii jalatti waan adda addaa maatii kan keessatti kan deebiin deebisuuf gadi qabdeetuma gaggeessita kanan anaa gaditti ilaala warra akkasii. Tolee warra si oliyoo. Warra naa olii jechuun warra yaadannaa mormanuu barumsaanis siyaasa biyyaa keessatti waan guddaa hojjetan wanta kana gochuus hin danda'u siyaasaafis gahee guddaa qabu ni danda'u jedhamanu ofii olitti ilaalas ittiin wal falmuudhaaf otuma jaranatu kana yoo deebi'ee sinarraa bareedanii waan yaaduuf takkaas immoo gadi bahee ani yoo ta'e ofii kootiifan uume namuma tokko dubbiin isaanaa ta'uu dinnaanu anaarraa otoo hin taane sabuma jala gadi baanii miidiyaa kanarraa maqaa ganda tokko balleessanuuf nama tuqeenan arrabsa. Arrabsuun immoo intiniidhaaf ajandaa kootu hin taane namicha sana mee arraba kan koo kanaan biqiluu qabbanaa'uu danda'a jechuudha ni gabbayee tuqa malee ofii arrafamee takka deebisee beeku jedhee yaada. Tole egaa daawwattoota keenya deebii Dr. Abdissee dhaggeeffataa jirtu amma gara xumuraa gahaa jirra. Yeroo hedduu siyaasa keessatti ofitti amanamummaa hin qabdu siin jedhu daawwattoonni keenya jechuudha. Kun waan mul'ataa jiru yeroo hedduu siin jechuudhaan mul'ata. Tarii sirraa mul'ata mul'atu situu keessattuu ilaalaa gaaffiidha keessatti jechuudha. Yeroo hedduu siyaasa keessatti amanamummaa hin qabu. Guyyaa addaa paartii tokko deeggate bor immoo balleessee lakki hin ta'u paartii kan biraa deeggaruudhaan. Sana booddee maqaa xawalwaalee jedhu sitti mogaafameef ija kamiin laata? Kuni jecha xawalwaalee jedhu Dr. Abdissee ibsa jedhee yaadu maaliif jecha kana ijoollee warri jedhan akkamitti laata amma siyaasa kana fakkeenyaaf adda paartii siyaasni kaafaa deeggarte gurmuu kibalaannaa si deeggaru anumti akka dhuunfaatti argee jira. Ati sun xawalwaalee si jechiise maqaa xawalwaalee kana jedhu immoo hamisirraa meemee bimaali qabda adda kana deeggaruun gaaffii silaatii wal fakkaata gaaffiin kun. Warri jecha kanatti fayyadaman Abdisseedhaaf arrabas yookiin immoo xawalwaalee na isa jedhee yaadu. Siyaasa warra hin beekne malee siyaasa haara'ee yoo ta'an malee siyaasni kumaa rakkataa ta'e jiruun beeku. An nama paartii tokko hin qabne akkan siin jedhe yookiin miseensa tokko ta'ee jirre waan ta'eef paartii tokkoof amanamaa ta'ee naa kaffalamee yookiin immoo miseensa paartii tokkooti akka irratti duulee paartii tokko jibbisiisuuf nama hojjetu jedheera. Sababa kanaaf gaafa paartiin har'aan waan gaarii hojjennaan faarsaaru gur waan badaa Oromoo irratti jedhe saba Oromoo keessaa saba nama tokko Oromoo irratti badaa argaadha likkii jira lakkee akkana jedhu yoo maalu ta'e dhugaarran deema. Booni siftaanis waa wayii Madaan jiraannaan wanti kun sirrii miti sirreessaa ifatteetti hime. Warri immoo paartiin kan keenya tuqameera dakaan qaaqutti ilaallatu jarran mallee siyaasaaf ganaadha. Paartii tokko qabatanii taa'uudhaafis wanti jara dirqisiise miseensa taasisan jiru. Hundinuu diyaasporaa bakkee jiru carraa jireenyaatiif biyyaa bahee paartii tokko jaallachuudhaan malee miseensa ta'e wanti jiru hin jiru. Hundinuu iyyuu immoo atu akka Oromootti siyaasa keessaa bahee gaafa Oromoodhaaf tole Oromoo faana dhaabbatee amma gaafa maaster pilaaniidhaaf wayyaaneen buqqisamu paartii miti kan ittiin eegu ummata Oromootti ka'e uummanni Oromoo miliyoona 50 walii galteedhaan sanatu Oromoo bilisoomsa malee paartii tokko jalatti maxxananii tokko irratti duulaa wal qoqqoodanii inni dubbatan kun jarantu wal waalleedhaan jedhaan otoo miseensa ta'e paartii tokko jala galanii paartii tokko irraa maaliif inni kun tuqaadhaan warra wacantu ta'a wal waalleedhaa jedhee ibsi jaraafu. Jarri akka jarri Oromoodhaaf yaada nuti naayi. Jarri Oromoo tokko yaada. Tole galata uumiyaan gaaffii xumuraa gaaffii lamman sadan tokkoon caalanu gaaffii sana si gaafadheen gara Piroofeesaritti jira. Akka ijoolleen Jimmaa siin jedhanutti ijoolleen Jimmaa hedduminaan. Dr. Abdissee yoo namni tokko ka'ee dogoggoree yookiin ol ba'ee liyaa biiratti isa ta'u yookiin waan tokkoon dogoggoree ijoollee Jimmaa jedhanii walitti
نقبني ليبينو ليبسو ملتا سلاحا ولتقبي الذي ما جري نقصو مالو ولتقبي نور رفسا كم مالي برباد سير قرصو نور رفسو تنقديسا اوكي غافي بريدو غافتي اغا يو اكما كينياتا اجدو غاتي الالو افتي wanta kana in order for yaada mobile media shoorratti ni agartu deebina isini deebisu wanti antu akka nama awwala media kanatti gabbe ummata jimmaatiif gaafa ummata jimmaa rakkat gaafa masara mootii baadi faa jibu kan gabbe sagalee ta'e ummata jimmaatiif dubbataa ture abbisee dhugaa haaluun danda'amu warra immoo akka ijoollee keenya akka jarri social media irratti ba'anii rakkoo jimmaan keessaa dubbatan waa'ee biyya jiraa falmachuu dubbadha gadi baa dubbadhaan dhokatinaa jedhee as babaase baay'ee jiru jarrinu ni argode yaadaaf kan dubbadhe wanta kan tole kanaafuyyuu Dr. Abdusee wanti isaan dubbatan gaafa ijoollee keenya dhiisaa gadi baatanii akka Oromoo kutaa 11 keessaa qobaatti gadi baatanii nama rabsinaa jimmaan safuudhaan beekama nama rabsuun hin beekamu jennaan ijoollee warri amma gadi bahanii naqabaa nagadhiisaa gaafa jalawutti fataniin akka dhuunfaatti nama tokko irraa dubbadha malee akkaan uummata jimmaa akan jalan walitti qabdee arrabsee yoo ko jira taanaan ummata jimmaa wal gaheetan dhiifama gaafadha maaliif an ummata kan ko ummataan nu rakkoo keessatti awwaalame arrabsuun isi gaafa namni arrabsee iyyuu kan gabbee dhiifa awwala ijoolleef deebisee jimmaan kabaja jedhu Dr. Abdusee. Egaan Dr. Abdusee mee asirratti maal jettu kaa waa'ee jimmaaf waa'ee kuulloo kana mee dhugumatti kuulloo jechuun hiikni isaa maa inni ana kun gaaffiidha hiikni kuulloo jedhu maa inni akkuma saree maaloo jedhanitti warra rabsa sana moo saba wayiiti hiikni kuulloo achirraa jalqabdee sana guddee uummata jimmaatiin kan kuulloo jechiisuu jalqabe Dr. Abdusee isa jedhu deebii maalii? Gaaffii bareedduu gaafatee maaliif uummata Oromootti fagochuudhaaf social media kanarraa yoo xiqqaate waggaa baay'ee turee jira. Garuu jechi kuulloo jedhu kun jalqabu waggaa lama erguma Dr. Abiyyi dhufe aangoo qabate wanta akkasii kun jijjiiramu jammaree zabana Muktaar kan mootummaa naannoo Oromiyaayyuu badaa jedhaman ture. Wanti waan kana waliin jechuu jammaree warruma paartii deeggaree paartii kanaaf wal qeequ yoo ta'e malee yoo laayifii dubbachuu yoo nama wal arrabsu ta'e duraaduu jedhaa ture. Akka wanti nuti waa'ee kuullootti wal arrabsine yookiin deebine hin jiru. Kanaafuyyuu anis warruma dhiyeenya kanaaf dhufee jecha kana jejjeeru fayyadamuu jalqaberraan dhageenyu malee ofii kootii wanti uumee kuulloodha namaan jedhe hin jiru. Yoon jedheeyyuu warruma laayifii irra jiru iyyuu maqaa dhahee ati Oromoo bakka hin buutu warra Jimmaan keessa dalagachuudhaan dhufee afaan Oromoo bare jedhee tan maqaa isaa dhahee dubbadha malee manni Jimmaa anu fi kootii gaafa namni Jimmaa kuulloodha deebii namaa deebisa malee Jimmaan kuulloodha beeku yoo jiraate viidiyoon koo jiraate Abdusee itti gaafatamu guddaadhaan ammas akkuma sila jedhu uummata Jimmaa dhiibbaan gaafata garuu jiru dhibbaan dhibbanitti amanaa nama dhuunfaa immoo warra laayivii waraaban gabbahanii kutaa biraa arrabsanii akka Jimmaan abbaan Jifaar Qamirii keessatti arrabfamnu warra godhan akkas jedhan arrabsanuu sana jedhee arrabsuu kootu iyyuu aanan aaraanan jedhee ka'e jechaan itti fayyadamu yoo dhuguun garuu malee kuulloon kabajamuudha maaliif dalagatee nama bulu tokko saba of danda'e tokko sanuyyuu warrumti amma wallaalummaaf kuulloo jedhanii jira arrabsan saba nagaa dalagataa jiru arrabsaan yoo Jimmarraa rakkoo qabaatan ijoollee Jimmaarraa rakkoo qabaatan Jimmumaan maqaadhaan arrabsuutu irra tolaaf malee Jimmaan jechuu sodaataa daarii deemanii sobanii kuulloo warra nagaadhaan dhufee Jimmaan keessa dalagatee jiraatee of danda'ee nu illee maatii keenya gargaaraa jiru arrabsuun hin tokko. Kanaafuu anuyyuu jecha kana qaatan fayyadamu maaliif kuulloon nama nagaadha sababa ijoolleen dhumti Oromoo warri yookiin waa utuu hin tidin jedhin dogongoraaf gabbaaniidhaan kanaaf maal sabni nagaan tokko dalagachuuf jedhe nuyyuu biyya namaa keessa jirra dalagachuuf. Fakkeenyaaf Dr. Abdusee amantu gaaffii na keessatti uume jedhe. Namatti tokko tokkoon akka dhuunfaatti yerootti laayivii seentee kuulloo jettu nan dhaga'a. Gochi kun jechi kun akka keetitti badii jettamoo arraba jetta. Kuulloo ta'uu badii miti waan rabbi godhee nama uumuudha. Saba kamuu ta'e Oromoos ta'e maalis ta'e saba rabbi godhee si uume. Numatuyyuu akka waan nuyi gadiitti ilaalee itti fayyadame ammumaayyuu namni kutaan biraa gaafa Jimmaan arrabsuu barbaade Jimma kuulloodha. Sun arrabaa miti. Nuyyuu warri amma biyya Arabaa keessa jirru yoo dalagatanii buluun jecha kuullootii yookiin akka ta'e nyaatti ilaalama ta'e nu adiin kuulloodha jechuun ni danda'ama. Kanaafuyyuu warri maqaa kuullootiin ayyoo akka carraa ta'e akka kuullootti sin arrabse yoo jiraate
dhiifama gaafachuun barbaade maaliif baay'ee emotional yookiin aarii keessa galuudhaan amma san wanti yookiin dhiifama gaafadhu saba sana malee ummata jimmaatiin jedheeran jedhan sabni sun yeroo ummata warlaa fi waraaban kanaaf jecha kanatti fayyadame maqaa jiraatiin jara itti dhiyeenya kanaafuyyuu sabni sun akka dhiifama naaf godhuun gaafadha yoo afaan oromoo beekaniif. Tole galatoomii mee amma immoo gara Profeesar Toofaatti na barbaadaa mee Profeesar Toofaa mudannoo wayii yoo qabaattan kunoo balballi banaadha dubbachuu dandeessu. Mudannoo gaafa jettu jireenya keessatti moo? Jireenya kee keessatti mee mudannoo si mudate biyya ormaa kana keessatti ta'uu biyyattii mudannoo nama isin mudate tokko. Egaa yaa'u dhaggeeffattootuma kee bohaarsuudhaaf yoo ta'e malee mudannoo akkana jedhamus wanti guddaan hin jiru. Tokko yaani akka seenaattis ta'e akka mudannootti kanan fudhadhee qabu wanti tokkotu jira. Biyyaa gaafa bahu karaa Suudaanii seenee Suudaanii gaafa seenu dalagaadhaaf jecha mana madaamii tokkoon seenee jira. Achi seenee erga seeneetii an afaan arabaallee baay'een beeku. Gaaf tokko namichi harataniidhuma mana hojiitti erga dhufanii bakkee irra ta'aniiti hadiiqaa keessa ta'aniiti kan isaan gadaa nyaatanii. Gadaatu nyaata jedhanii shattaa jiiblee shattaa jedhani beektaa shattaa naaf fidi shattaan egaa akka afaan arabaatti barbareera akka shattaan jiiblee shattanaan jedhanii shattaan nuuf fidini innaan ol galee mandoota keessa shattaa ma guddaa jira seetanii shattaa loomii shattaa isaa boondiroo lafa qotusan barbaadee maala beesikkiini tokko guddaan masaa argadheetan billaa fuudhee itti geessan ala bifa sababan hin beekneef jechuudha. Naa shattaa sana fiigeetti geesse gaafa nakkan hundi jiraa'u bakkuma tataan ol kaanii dashnuu naan jedhanii maalni kun galate fiddee jechuudha. Shattaa fidin jennee hin jedheenii naa akkasii. Mudannoo ajaa'ibaati tokko maatii kun nu qaluu beektee sila ofii shuggutii keessa baatu ture tolee mudannoo ajaa'ibaati. Doktor mee erga qabda nuti dabarfataa mudannoo keessan tokko dhaggeeffachuun dirqama ta'a. Mudannoo baay'ee qabdu ta'a. Ani mudannoo hangoo. Mudannoo duratti mee yeroo hedduu gaaffii akka gaaffiitti mudannee akkuma gosaattan fudhee sheer godhaadhanii nu cinquu Dr. Abdusseeni jedhee gaafataan tokko kunoo barreeffamaanii mee asirratti maal jettanii? Egaa sheer godhaa jechuun amaanuma Dr. Abdusseeti. Sheer gootee bayyaa addi koo jala jala gootee sheer godhu. Sheer namni kun hadiyaa lama baafamee jira. Bayyaa sheer gootee viidiyoo moolee Telega mee mudannoo keessan laayivii irratti ta'u qilleensa irrattis ta'e lafa irrattis ta'e deema maalitti mee mudannoo keessan tokko nu ba'a. Egaa mudannoo nan qabu maali beektaa yeroo reef biyyaa baatu biyya ormaa kana seentu waan adda addaa argita waan biyyatti hin argine. Kanuma amma ilkaanii soo akka tanuu maal jedhamti Furshaa. La si diddibatan tan. Maajuun. Sana biyyatti immoo sofaan farii kan mataatti dibatan namni jiru falsaa wal fakkaata. Gaafa dhufe Suudaanii seenee reefuma turaabii kana ofirraa rorrookute kan dheedu wanta itti naa fidanii ilkaanii soo akkachuudhaaf naa fidan gaa jarri jennaan isa jarri itti dibatanii furshaa sanaa wajjiniin naa fidnaan furshacha lafa kaa'ee maal ittiin gochuudha dhahinaa darree tatama moodhaan isee lafa kaa'ee wanta itti kana harkattana cuunfadhu kireemii isa kan mataatti dibatan fakkaata fuudhee mataatti dibadhee fuulatti dibadhee hunda isaa ana jedhu akka ajaa'ibaatti akka tokko itti dheedhe akka tokkoon firiitti itti dheedhu jumaan dheedhe achi keessa dhaabbadha waamutti dheedhe anani boodee dhuna guggubuu jammara fuula kana achi keessa dhaabbadha dhufanii maali jennaani kireemii inni dhiqatanii kaa'amataatti dibatan seetanii rifeensatti dibadhee jedhee mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo ajaa'ibaati. Mee dhaamsa qabdu tun dabarfatanii Profeesar Toofee lafa inni lafa dhageessaa Profeesar Toofee dhaaba siyaasaa kana jamaalitti ilaalu dhaaba maalii deeggaru? Dhaaba siyaasaa kamiyyuu kan inni itti hirmaatee akka miidiyaatti itti hirmaatee deeggaru hin jiru. Garuu
Dhaaba kamiin deeggartu? Akka dhuunfaatti adda bilisummaa Oromooti kanan deeggaru. Tole gaaffii sirraa qaba. Ammas gaaffii kana keessa. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo erga deeggartee maaliif namoonni hedduun laayivii irratti sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waatsaappiidhaan illee telegiraamiidhaan illee jalqabeera amma laayikii mo'anjata sanaan illee laayiviidhaan jalqabaniiru. Maaf dhaaba siyaasaa keetii yeroo amma shamarran dhiirri ol ba'anii dhaaba siyaasaa jala faarfatanutti maaliif ol baatee faarfanne adda bilisummaa Oromoo erga deeggarte? Gabaabumatti eenyuyyuu erga saba tokko ta'e erga uumamee saba isaatiif ta'ee dhaaba dhaabbatu tokko namni hin deeggarre jedhee yaadu yeroo ammaa kana gibitilee yeroo ammaa kana keessatti dirqama tariitii ati ol baatee miidiyaa keetiin nama tokko faarsitus arrabsitus waan tokko jiraaf dabaluu hin dandeessu jirarraallee waa hir'isuu hin dandeessu waan ta'eef Tole. Tariitii biyya jiraattee immoo tarii qeerroo wajjiniin hiriiras ba'uudhaan wanna adda addaatiin waan tokko gochuu waan hin dandeenyeef kanaafuu atis akka keetti dhaaba deeggartu numa qabdaa garuu laayivii qaniitti gizee 2-3 kanatti seentu kana keessa yeroo baay'ee sin hordofaa waa'ee siyaasaallee kanatti dubbatte wayii. Dubbadhu. Kanaafuu innaan keessumatti si jechuu barbaadeeti gabaabsee. Ati see keessumatti jechuudha. Bilisummaa Oromoo deeggarta garuu ol baatee dubbachuu maal jechuu hin barbaanne jechuudha. Wanta hin godhutin dubbiin keessumaan. Dhaabila baamee laafii deeggaruu ibsuu. Tole galatoomni siin jedha. Dr. Abdusee ergaa xumuraa wanti naamatan jira. Ergaa xumuraa wanti dhaammadhu sooma dhufaaru kanarratti diraamaa ajaa'ibaa. Bubeeshootii fi Abdusee Oroo tuubiitii siif tuubii katoofee kanaan illee isiniif darba qophaa'aa eegaa akka ajaa'ibaatti isin bashannansiifna. Oromoo walii galuu qaba. Oromoo kutaa 11 walitti gufuu taanee wal jibbuun qabnu yeroo wal jaallannee hundi keenyaayyuu diraamaa adda addaa waan barumsa qabu waliif dabarsinu gidee hunda gadi baanii yoo xiqqeessu walirra kun bu'aan qabu akkasii Oromoo keenya wala jaallannu isiniin jedha galatooma. Professor Tobi. Egaa Abduseenis haasa'eera. Naanis itti dabalee wanta naasoo barbaadu. Egaa akkuma beekamu toora feesbuuka kootillee warri nan beekne akkana bartanuuf toofaa jiru jedha. Egaa Abduseen yaadna marra keessa kaasee irratti waan natti dhagahame tokkotu jira. Yeroo baay'ee amma namni sooshaal miidiyaa kana irratti namni tokko tarii yeroo waan tokko bahee dubbatu dogongora isaa sana innis bahee miidiyaa dhumarraan arrabsoodhaan yookiin gocha adda addaatiin ibsuu caalaa maaliif tariitii keessoodhaan walii hin gorsine namni kun isoo tarii sabuma isaati afaan isaa dubbata maaliif tariitii achirra ba'anii abaluu akka maal jedhanii wal arrabsuu dhiisanii utuutii walii galteedhaaf yookiin haala jaalalaatiin karaa keessaatiin wal gorfanii dogongora walitti wal sirreessinee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Naa dhaamsan qabu waan baay'een sin jaalladha aga yoonaa turtiin wajjiniin gochuu keessaniif isinillee hedduu galatoomaa isin jedha. Hayyee daawwattoota keenya gaaffii deebii guyyaa addaa Toofee fi Professor Toofee dhiifama. Professor Toofee fi Dr. Abduseedhaaf dhiyaate hundayyuu gaafadheen jira. Ammas gara fuulduraatti gaaffii namoota gaafatamuudha isin barbaachise hundayyuu keessaan quunnamuudhaan gaaffii barbaadan ergachuu dandeessu. Turaa durbaan hunda jalaayyuu gaafannee isin biraan geenya. Egaa Dr. Abdusee akkasumas Professor Toofee maqaa guyyaa addaa istuudiyoo kootti isin waamee dhuftanii affeeramtanii gaaffii deebii waliin taasisuu keessanii maqaa kootiif maqaa daawwattoota Bubeeshootiin hedduun si galateeffadha. Galatoomaa si jedha. Nagaatti. Kiristaana Islaamaa nu gargaaru